Orang Dokter Abi dawal orang. Hello Dokter Abi. Akam? Naguma. Naga. Waan biyya kee jirtu na gaafatte. Gara wallaggaa daandii cufanii jiru. Booranaa irra garuu bokaan roobaa jira. Gara dabuubii sana beektaa dukkoo waan daangaa bishaan wal qabatee wal adii jira. Kanaadha haalli jireenya kan biyya jechuudha. Gaasha. Abi waa'ee koona gaafatte. Harmeen koo zayitiin ulfaatee jette. Waa'uma zayitii biyya yaaddessaa jira. Mee waanuma zayitii irra maal naan jettame? Abi maftee jiraa jette. Mee maalidha mafteen isaa maaluma zayitii waddada jedhu maali mootummaan sumatti biyya Itoophiyaa kan harkaa qabame maal jettime? Waan zayitii hin qabne akkamitti fayyadama? Muuziif daabboo walitti galchii nyaadhu dhugaa jettee amma kanaaf beektaa uummata Oromoo si filata beektaa? Ishuma waan kana hin beeknetti Oromoo ta'uu kee shakka dhugaa. Naaf jiraadha biyyi koo. Bakka waan haaraa jiraatu sitti hin jedha amma qormaata qaba nan qo'adha keessaatii fetanaan qaba. Ati garuu nama cimaadhaati. Barataa irraa informaashiniin fuuta. Qote bulaa irraa informaashiniin fuuta. Hojjeta mootummaa irraa hin fuuta. Shifeerii fudhaddaati irraa hin fuuta. Tiraafikii irraa hin fuuta. Ati mata dhiiratti kan. Anis gaafa eebbifameen bahee gosa keetii biyya bulchaa jiru. Amma qormaata waan qabuuf booddee karaa galgala sii dabalaa biyyi jabaadhume. Tole.